haalaaf nu barbaachisee miidiyaa walabaa biyya ijaaruu irratti shoora guddaa qaba. Omn'f irratti agarree faayidaa jalqaba beektotaan unkuramee hayyoota jajjabaa wixinee heeraa bu'uura lubaa fi yuubaa seenaa fi seera ummataatiin of utubaa siyaasaa sirriitiin hawaasa qallabaa Omn'f kanaaf hin qabne daddaba. Omn'f kanaaf hin qabne daddaba. Duraan miidiyaa walabaa dhabaan sabni cancalamee dhugaan daboolamee sobni leellifamee guddinni biyyaa yartuun dhuunfatame tokkummaa hawaasaatti ibiddi shidame cunqurfamtoonni sagalee dhabee haddaamiyaa addunyaarraa humaa agabee ofii beekamtii dhabee luugamaan ukkaamame roorroo shiraatiin ummanni ergarame sochii ardii tanaarraa humaa sakaalame otuu arkuu osoo dhaga'uu duudee jaame. Silaas gubachuu marqaa nama hubateetu harkaa hayyoota keenyaatu rakkoofis falaa keekaa xiinxalanii hubatanii warri soqu dhugaa barbaachisummaa miidiyaatiif funaananii ragaa waliigaltee hawaasaatiin guutanii ulaagaa Omn'f nuuf hundeessan miidiyaa haqaa kan dhugaa dubbatee buqqaasu quuqaa moggaasa cimaa yoo yaaman xiqqaa jecha qubee sadii kan godhaniif maqaa jecha qubee sadii kan godhaniif maqaa. Oromiyaadhaa dachee baa Afrikaa jiraachiftuu maraa tanu baaftu kulkaa. Maan miidiyaadhaa qooqa sagalee dhabdootaa madda haqaa ijaa gurra ummataa. Naannee Turkiidhaa walitti hidhamuu addunyaa akkanaan nuftee bara Omn'f keenya. Akkanaan nuftee bara Omn'f keenya. Minnesotatti dhalatee hayyootaan taligamee Oromoota harka meetaatiin guddatee cimee qabsoo falmattootaatiin daandiin saaqamee biyya abbaa isaattis bal'ifatee damee Finfinneen hangafee lammii isaa qunname gammachuu dachaan waggaa 5ffaan kabajame urgaa bilisummaatiin Oromiyaan faayamte aduun gabrummaa lixuuf kunoo dhiyaatte tan cunqurfamtoota boof diimatte lammiidhaan wal argate fuuldurri ifaa hegeree abdate gammachuun hawaasaa tumsaan mul'atte. Gammachuun hawaasaa tumsaan mul'atte. Arraa miti Omn'f kan isa madaallu yeroo jalqabaa hayyootaan habaqaallu waggaa 6 dura hayyoota tamsaasa eegalu halagaan ukkaamsuun otuu itti duulu gariin firaatis kan dubbii talaantalu inni daran cimee ta'e kan hunda caalu. Arra idda jabeeffatee kunoo hambaafis tole hunda cunqurfamtootaatiif ta'ee sagalee ummata qimaantii kan Sidaamaa Somaalee galata isaatiif illee kannaniif ragaallee fuuldura isaa cimuuf dabalanii hamilee Omn'f hojiidhaan hunda caale hundeessitootaatu beeytota coollee ummataaf biyyaafis isaatu tole gufuu fi gufaataan kufuun hin malle Omn'f tumsuu haa itti fufnu yoomillee. Omn'f tumsuu haa itti fufnu yoomillee. Jaalala dur qabnaa kannaa uumamaa qubeen jettuu hiikaan jaalaluma. Oromoo jechuun nagaa ambaatu hima garaan keenya jaalala malee hin qabu cooma. Garaan keenya jaalala malee hin qabu cuma biyya ijaaruuf yaallaa galgalaa ganama saamnee miinee hin baafne cooma ibidda shiraashnee hin hawwine olaantummaa gamroomsuu miti fedhiin teenya bilisummaa duudhaa fi aadaa barsiifata Oromummaa gadaan nu barsiise mirga walqixxummaa buurri Omn'ftis ichirraa madda nagee labseetii hundaaf buusa dada. Nagee labseetii hundaaf buusa dada murannoon ni qabu miidiyaa biraatiin adda olola ragaa hin qabnerraa hin fudhatu qooda. Dhugaa dubbachuufis hin qabu sodaa umriin malee haqarratti hin qabu dadda. Umriin malee haqarratti Omn'f hin qabu dadda. Tanaaf raafi farrii itti igama Omn'f ji'ee amma yaama. Ekeraan gootota halleetu abjuun isa hima seenaa teenya baasee dhalootatti dhaama dhaloonni qarameetii nuuf baasa guma galanni heengoomu gonkuma galanni heengoomu huma jaaniitti hima warree abjuu argu Omn'f dibbee dharaa tumeellee hin fiigu olola sabaa farsee biyya hin diigu sadoo fi sodaanis callisee hin mugu doorsisaa lagaatiinis humaa hin baaragu dhugaadha qaba waardiyaa iseegu dhugaadha qaba waardiyaa iseegu. Buurri Omn'f sirrii daandii isaatu bilisummaa dhaadannoo isaatu milkii hojii isaatu tokkummaa kallattii isaatu dhugaa hagaaf quuqama Omn'f mee miidiyaa kamiin madaalama. Omn'f mee miidiyaa kamiin madaalama. Uddii haqaa jallaamni dhugaa
huuriin tarsiimoo masnoon malaggaa dandaarraan qabsoo riqichi bilisummaa gaaddisni lammii firiin tokkummaa hujumni beektota waltajjiin hayyummaa daawwitiin seenaa duudhaan oromummaa caayaan dhaloota qubee kuusaan gootummaa faanti qeeroo muuxannoon jaarsummaa marti miidiyaa kana keessatti argama kanaafuu OMN jabeeyfachuun dirqama foon malee duris xannachi hin adoodu inni OMN cufee balleessuuf yaadu warra silaa harkaan dabooluu ifaadu khagaaddisa se'uu daddeemtuu gaadiddu khashiraa fi dharaaf hugallee araadu jara saaminsaa fi rorroon irraamaddu isaan kana kan si balleessuuf farreedu garuu isaantu bada malee ati yoomuun baddu OMN hin baddu ijaa gurranuu qabuuf halagaan hawwitee yeroo meeqaan tam qilleensarraa si buufte siif jecha qeeroo uleedhaan numte diishiif saatalaayitii manarraa saamte ati hin sarminne ifannoo malee deebite dhugaan qallitus hincituu mul'ifte ummata keetiif sagalee taate yaa OMN tanaaf hundanuu caalte nama mataan taayetu beekaas laasis galata hudduu waan gabrummaa mudannee bare hedduu miidiyaa sobaatiin dachiisamii hedduu ololaa farsanii facaasan oduu ummata keenya ukkaamsanii bare hedduu siistu dhugaan kabee isaan afe aduu somni tuulamuu saqa hin awwaalu kufeete hafaa khasittu yaalu ati abbaa qaatii miidiyaa qulqulluu rabbiif ummata keetii kan se'ee oolu jabaadhu OMN suma kan nuuf caalu